Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota YouTube Anwar Nasir akkam jirtu fayyaa keessan jajjabaattu isin jecha har'ammoo waan xiqqoo tokko ergaa bareedaa of keessatti qabu isiniif qabadhee dhufeetan jira. Hanga dhumaatti na hordofaa isiniin jedha. Inshaallah waliin haa deemnu waliin haa ilaallu isiniin jedha. Innis maa inni yoo jettani iimoodha. Imoon duraan hammaan dura hin qabu ture waan akkana. Hammaan dura waan akkanaa hin qabu ture. Dhiyeenya kana bakka like video kan jedhu live video kan isin hin feene kan dhufe imoo keessa irra gubbaa kunu inshaallah nagitudha yaada. Asirra kan galu kun like videos kan jedhu kuni duraan hin jiru ture. Oma argee waan gaarii hin taane oma argee keessatti waan qabatuuf akkamitti akka isin isa balleessuu dandeessan isiniif agarsiisaa. Inshaallah hanga dhumaatti na waliin turaa isiniin jedha. Duraan durse qastii yookaan immoo mallattoo tuqaa sadanii kanarra gara gadii kan ni tuqxu. Sana booda erga akkatti ittanii akkatti isinii dhufa jechuudha. Sana booda setting irra ni cuqaastu. Qubaan setting irra akkatti cuqaastu jechuudha. Hoggaa cuqaastan akkatti isinii dhufa. Kunoo imo account setting notification function privacy kan jedhu jira. Notification dhiiftanii isin function kan jedhu filattu jechuudha. Function akkatti filattanii jechuudha. Hoggaa akkatti filattanii akkatti isinii dhufa. Like videos kan jedhu jira kun durarra jechuudha awwalarra jira isa ni cuftu jechuudha yoo cuftanii gonkumaa video san arguu hin dandeessan jechuudha. Like videos isa jedhu kana akkatti ni cuftu jechuudha qubaan akkatti ni cuftu gonkumaa arguu hin dandeessan jechuudha. Waan badaa waan gaarii hamminni waan gaarii qaburra waan badaa hamminni qaburra waan caaluuf akkatti ofirraa cufuu dandeessan jechuudha. Kanaaf yoo feetanii yoo barbaadan akkuma kanatti banaa namatti dhiiftu yoo feetanii immoo ni cuftu jechuudha. Kanaafuu waan dhaggeeffataniif galatoomaa isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.